Amaratin rabsa garte reefka ajjestani rashantani polisin tesan polisin OPDO da warra tarsimon qabnasan garte warri garte adabirisu maramura tarsimo qaban plane qaban hawasa balla qaban kaisan cina dhaabate garte isaan nafa galgala ganama namni isin garte divide rule gota injetan o ummata oromo kana ma divide rule gota tarsimoti baafate garte amma boda gana garte ummata oromo kana khafi qabde khan garte kas gogota filmni kaysa sinu ragubate jira abadan oromon 100% tilani kanya gudan OPDO te bete jirti jala murte jirti jollen tenya school dabde barnota dabde iti gabani gara kaysa jiranin जो आरो ओरोमों बरचान जो ओरोमों गुयारा दुआ जर्तीन पार्लियामेंट के सवाली कबांतनी करते ग्रुपी न्याता ग्रुपी कौन कोला को पोइते मका ओरोमों ती वर्रचते इंसान करते गरा के संता अगुता अलास्ताते इरास्ताते हांडला का करते कुर्सी ओगुसु वाफ्ते अफाब बनते उच्च आदा ओरोमों फते खानिस कोतो ओरो होतो फते मका ओरोमों ती वर्रचते इंसान करते इसी वर्र स्टोरी की मिस्टेक इधर को जरूर है खरार लाल ओरोमों डा Esiniti dagefamin rakkoon oromoodhaa esiniti dagefamin oromoon guyyaa irraa rashanamaa jirti maa duuti tun hin dhaabannetanii maan gaafatanii paarlaamaa faradaadhaa paarlaamaa waree paarlaamaa kijiba gartee uummata garaadhaaf dhaabbatu cufti isaanii wal guurtee gisee dhuftu wal guurtee dhufteeti gartee maqaa bika san teessin footoo akkanuma haawultee akkanuma teessanii lafaan qabatanii akkanuma teessan takka namni akka hawaasa maan gaafatin takka dhalakka bidhiira akka bibaata kan gaafatina mata kamaan dubbatin rakkootummaa akkana babal'atti rakkootummaa akkana ni maan dubbatina foto ta tesu sin juptunu foto makana gidarara tesu fisini wal kitabar hawasa kham birak biuta kham tu sin barate ci sin kayate tara dur sotu esini wal file par hul fide male hawasni sin filanne bar hawasni ta kagarte mircha da kana bot gore sin piden jurun mircha bi khami gotan mircha hannamo mircha garte ho wonta guwarka gutatani khayatani garte mone jirra wesini tu dofne hawasa kham tu sin moy enyo juda dartani enyo jifidani khobati sampidani ti motani isinachi gertanin tana hawasni malle diabi isini bikanu buaje tae sinabdatan malaka gotani akawasa bitani fi akawasa bitani sinne gata mali bram sinne gatan namne kan takallatin rabdi ka wunjuru garu bikati singal kallan bikke sin raid gamtani doktor sani bikke sin tigalutesan sallallan akat hawasni san siddi sutaw sallallan arra oromo duarra jirtu guyarra Oromo guyara rashana majirti Oromia keessa lubbu nama ajjeefamteeti guju farra darbu jirtan ilmaan isin daltan ilmaan isin kay jala qabdani akkasi garte ilmaan miskiinota akkasi ajjeefamani rashanamani abbaan ajjeesan beekamuun usqa khajaare warro OPDO jaare usqa Oromo keessa galakkise usqa san deeme garte yolle Oromo da mata taate qabdee fuutee rashante maneedha geeste maneedha khani fi khan usor deemtani fuutani rashantani yolle kharaara darbatan enyu khagodesan adabirisu maromo gode jira sana telebirisu maromo gode jira khafure khadar busan isini warri gorte usqa jare jolle gase rashan sise darbu jurun isini garte warri maqa fokkota warri qabun adabirisu maromo khayo qab tarsimo qab plane qab alama qab wanga bebe khayo qab ummata oromo ballaf duba qabat ummata oromo balla biyi khesa ille ala khesa ille akka jirutu manni oromo da wabo wajjir wobo gacha ni khen khanubas wobo ngarte gacha no sabat wobo ngarte ummata khenya nu boda jiran nu khanafaqus nu khanyat nu khobas nu supporterisa wobo ni fisinta kam pincha wobo rakhaya unkatani isi warra tarsimon kam isi warra planan kam ne sano kase junu wobo tarsimon ran kam warra planan kam ne giza fa bante kase dubatu sangarde nam chutunu ummata garte photo to usani daga har ke daun sani gurra shab mal jeje warra yan mala so jura je warra yan shab gurta ta kuma to baisin photo ta tesu chufa garte parlament sa garte wata kamale bikata karre gafin ta ka Oromia ka sa khato kalen jurtun umani amara tibro kutedi afari afante he afari fi afante he du bachajiran isimal gora jirtan isimal du bachajirtan ajechan Oromia ka diam jusan serti mulatu moguran kan dagenya kha maqafu janajarabu Facebook ko bajirtan tufti du kabine san tufti du garte Facebook kan ko barra woltan akamir ralan ummato oromo da hati oromo da tamna ragubal abba oromo khalasharan qailman oromo rashan majrur akami takadu bacho kabida dabdanizen isinna majru kada oromo garte na isinina bulcha isini gare garte isini tu fuldur nandi mete sinabdati oromo ne gabdi sin ramurte bar turte jurti bar oromo namasada lamasadib dirti egab dite saburate yurtun
duraan isin laalagaanii abdiin isin turte gartee amma immoo akka abdiin qabne oromoonni beektiin xiqqaan garaa oromoo keessa jiru gartee abdii akka isin irraa hin qabne dhibbanni beektan isinillee bikkan hin buutan cuftinu garaa keessaniif tasa malee takkallee oromoo bikkan buutanii ummanni oromoo abdii har'a qabu adda bilisummaa oromoo yama jaaniin gartee waboo qabna waboo gaachana keenya gartee akkana laal dalagaa lamaa sadi dalaynee gartee isaan qallamnuun nu jiraaf waboon ummata bal'aa qaba miliyoona 65 san gartee san qaba waboon sani gaachani isaa sani gartee ummanni isaa sappoorta godhuun sani wanni bira dhaabbatun waboo viiva ammallee gartee gaachana sabaa viiva gartee waboo miti keessa maqaa buusaniif warri biddaan nama gubu warri nama rashadu beenzil nama jeesee nama darbu OPDO jaaniin OPDO gartee isaani poolisii oromiyaa ta'e fingetsu gartee handaraqa teessu tarsiimota qabne tagaaraaf qophooyte garumsi bichaa guutuudhaaf handaraqa isaanii guutuudhaaf warra taa'u jarasani gartee warri handareeni summiin badduun ummanni kriminaalli gartee poolisii oromiyaa kajaaniin itti gaafatama poolisii oromiyaa kajaaniin itti gaafatama maal qabdan warra tarsiimoon qabne warra pilaan qabne guyyaa raayibar lubbu oromoo rashanaa jirtan yar guyyaa raa oromoo du'aa jirti yar guyyaa raa oromoo bar lafti oromiyaadhaa saamamaa jirti bar meeta akka man gaafatina lafti oromiyaa maa saamamti jettanii man gaafatina ummanni kaanuu bar lafa isaanii qabataniiti warri silaa lafa amaaraa keessaa warri amaaraa gartee lafa isaanii keessa qubsiisaniiti oromiyaa keessa ka qubsiisuuf jeemaniin sammaan gaafatina maaliif namayyuu kililii isaa mataa qabaami kililii qabu sammaa naamusaa sharafa ammaa neessisina isin gartee warra garaaf dhaqqa qophaa'e taa garaa keessan figuura maallaqa keessan kisha keessan taa kisha keessan bichaa faayideessan kanaafuu uummata oromoo takka illee bikkan buutaniin abiyyi illee oromoo bikkan bu'uun oromoon akka oromoo bikkan buune tolchee bareechee oromoon si himee jira gartee maqaa oromootiin amma divide rule godhuu barbaadamma oromoo gartee kaan isa divide rule kaan mana hidhaa keessa hambistee kaan hidhaa irraa gabbaasee kaan cancalatti buttee akka fadhinnaa deetitti gartee oromoo tan katiftee san gatami diaspora anta jirtu ilmoon oromoodhaa tagartee dhalattee jirtu ama sadii taama afurii qaramuu jirti siif qaramuu jirti gartee asuu miliyoona meeqaa jiraami kunuu asii qaramuu jira nama biraatiif nooyin tabiyya keessaatiin ukkaamsee taami asii kunuu qaramaa sii dhufuu jira kabiraatiif nooyin sootanaafuu oromoon gaachana sabaa qabna waboo gaachanni keenya gartee ummanni oromoo ammallee la waboo fuuldura deeman injifannoon teessan isin irraana kanaafuu namtuun itti gaalaan OPDOdha amma 27 oromoo ajjeesaa oromoo gartee torchi godha warra amma 27 tureetu ammallee gartee tireeringii warri qabu gartee warri akkatti nama jeesu beeku warri akkatti nama rashanu beeku ammallee isaanis rashanaa jiran sanni beeynaan akkatti isaan gartee nama gubanii nama ajjeesan karaa gartee booranaa kanatti agarree jiran viidiyoodhaan approof sanbira oromoo wanni eeggattuu hin jirtu oromoon gartee amma booda siif qaramaa jiran gartee jara Tigireeti wajji wal araaramaniiti isaanii wajji maal jaanii beetanii oromoo ni beetanii jara Tigiree fi qabneeti Tigiree wajji araaramne isaanii fi adda bilisummaa oromoo kan addaan qabna oromoon takkaa nama abdattee takkaa nama wajji karaa buuteen beetu oromoon takkaa nama abdattee nama wajji karaa buuteetu hin beetu tara garuu xilaatee wadaaji jaaniiti gartee san beekaa walii daamanii malee oromoon takkaa nam takka illee abdattee hin beetu takkaa nam takka abdattee hin beetu oromoon iftaatee fi hin jiraatti kalees abbootiin teenya gartee mataa isaanii abdatanii gabbaan arrallee ilmaan keenya nuu jiraaf rabbi jiraaf if abdannee humna teenya abdannee dafka keenya abdanneetti ijoollee teenya la gabbaate nuu jiraaf nuu sappoorti godhaas sigalee jara Tigireedhaa fi qabneetti jara Tigireetti hojii araaramne woboochi baafnee woboo hobatti cafaynaa jaan hinjirtu wanni akkasii filimniidhaan dhuunfoon isin dhuuftan takkaaf galgalaa ganama wanni isin haasootan takka galgalaa ganama nu dhufu woboodhaaf isaan kana jara Tigireetii fi jara woboo addaan baafnaa takkaa oromoo nama abdattee hin beektu sin jeba takkaa oromoo nama abdan abbootiin teenya duris nama abdanne ammallee nama abdanne generation teenya kun jara ilma alhamdulillahi rabbil alamin arra laal oromoon akkana la barnootatti ala kanatti illee qabeenyaan illee akkasumatti warra gartee ibdandee jiruun sootanaafuu oromoo takkaa nama abdattee hin jirtu gaafa waata kan qabneewu jaarraa abbaa gadaa faan rabbiin gartee rabbi rahmataa godhuu fi qawween tolfannaa warra ji'ee gartee pilaana qaburraa hanqamta akka smaartii ta'an akkasi beekee Tutanafu amarra in masa teknologi kutetana. Ka oromoon barate university meeqa keessa professor taate jolle faranjeela kana barsiisu jirtu. Ka gartee oromoon gartee irra kana business meeqa antam qabdu abba qabeenya kataate qabdu ala kana qabeenya qabdu. San gartee irra sanimta. Oh soni gartee san waan biraati. Ka irra jolle oromoo barate makiinaa tolchuu dandeessu.
Kajoollee Oromoo irraan tana barattee gartee jiroomi ati alarraa fiddu tolchuu dandeessu biyya keessa si jiraattee tolchuu dandeessu. Sanbaanta gaafa waa takka hin qabne gartee jaarran abbaa gadaafaan qawween tolfannaa gaara deemneeti laga kana keessa qawwee tolfannaa jaaniiti abbootiin ta'e nu barsiiste. Qawwee malees gartee akka namni kun lolee nama mooyu qeeroon nu barsiiste dhagaadhaan. Warra gartee punyaan irratti hidhatee deemu warra gartee meeshaa akka ajaa'ibaa qabu warra gartee dippiloomaasii ala kanatti akka ajaa'ibaa dalagee lafa tan akka ajaa'ibaa ol qixxeeffatee lafarraa qabu akka qawweedhaan laal akka dhagaadhaan buusan qeeroon nu garsiiste. Kanaafuu qubee generation gartee warra smartii tahee jiru isa warra doomaa gartee opiidiyoo warra tanna qaaqullaa warra barnoota qabne dandeettii qabne warra taa'usanii miti qeeroon akkasii nu garsiiste warra qawwee kana funyaan irra hidhate gartee dhagaadhaan akka hafuuratti kutan dhagaadhaan ikoloomii isaanii akka daaraa godhan dhagaadhaan gartee akka falmatan dhagaadhaan gartee akka isaan gartee injifatan qeeroon nu garsiiste. Kanaafuu qubee generation jechuun isinirra smartiidha. Isin warra tanna gartee waa takka kompiitaraa warra addaan walii keeddaanii kun dandeenye duroomii warri ijaaru biyya keessa jira. Duroo warri gartee makiinaa ala deemee kan baratiin biyya keessa jiraatee gartee makiinaa akka tiikee makiinaa akka tijaaru ijoollee qubee generation jara kana kana. Maalayyaa haala jiru haala baratu jiru ha teknooloojii adda addaatiin waan adda addaatiin meeshaa adda addaatiin ala kana baratu jiru maaliif beektu ka boombii uumee boombii gartee umututu ala kanat uumamee jiran haqawwee akkatti gartee qawwee godhan goruututu ala kanat uumamee jiran. Kanaafuu firratti rafina asin opiidiyoon generation ijoolleen qoreen qeeroodha ijoolleen young generation Oromoo youth warri ala jira gartee warra boombii uumuu fi warra gartee qawwee akkatti ijaaran qawwee akkatti tolchan qawwee maalirraa akka uumamti jee taa'ee barachuu jiru jira. Kanaafuu qubee generation alattis biyya keessattis abadan dandeessun Oromoon gabrummaa ila zalaalan baadhateen jiraatun ati gartee wanni ati goote amata sadeerati dhufte kanatti wanni ati goote maali qubattoota roob Minilik isaan angoffidu isaan gartee life isaanii jijjiiru sani malee Oromoo waan takka waan harkatti hin qabdun Oromoon du'a daran caalaa amma 27 caalaa Oromoon du'aa jirti. Oromoon amma 27 caalaa dagartee ilma gaafa Tigraay sadeera jiraa'u. Gaafa Mallas Zeenaawiin jiru gartee Oromoon ikoloomii keessaas ni jirti. Oromoon nagiyaan bobbaatee jirti. Oromoon ala deemtee ala barachuu turteen. Oromoon gartee nagiyaan jiraattee akka ammaa kanatti gartee Oromoon sababa taateen beektuun. Kanaafuu Oromoon opiidiyoo irraa maal harkattee waa takka zeeroo du'aa oolu hidhamaa oolu rashanamaa oolu gartee haati Oromoodha biizinasa keessaa Oromoo biizinasa keessaa baasu Oromoon gartee beelaa fi eebuu keessa gabbuusteen. Kanaafuu tirfi takkumani sirraa harkan hin jirtu waan gartee sirraa harkattee Oromoon tanaan qocaamee tanaan nagoddee tanaan gartee kasaaree jettee Oromoon tishee nuti akka illee qabduun akka gartee waan takka faayidaa hin qabne agarteeti deemtee gartee ni palmadhaa jettee gabbaatee dharraa Oromoon palmachaa jirti falmachaa jiraannaas abadan nuti gartee Oromoon keessaafuu young generation amma warri lafa jiru kun gartee abdiin isaanii cabsitee fakkaatiin guyyaarraa gartee Oromiyaa gartee xiqqoo hafe hanqa Finfinnee keessa jirtu saniitu nageessii qaba malee hanqa dirree dhawaatiif hanqa magaalaa gurguddoon nagee qaba malee Oromiyaa ta'an keessa gabbaa filaalaa hanqamta kan woboon jirtuu fi kaan keessa deemaa ilaalame sabasaa qaban gaachana isaanii qaban ummata isaa keessa jira laal ummata isaa keessa nyaachaa ummata keessaa dhugaa ummata gartee diyaaspooraan akka jiru galgala garaf dalagaa lama sadii dalaginee sappoorti godhaa jiru. Warri miskiinni biyya keessa jiru irraa illee quban qabaniin garuu warri gartee nuti ala jiru nuyi warri sappoorti godha galgalaa galama nu sappoorti godha nu bira dhaabbataa waan barbaachisaa ta'een wanni isin fiddan maaltu jira. Miskiina gartee mana hidhaa keessa walii qabdanii mana hidhaa keessa tortorsaa jirtan baasaa agartee walii qabdanii tortorsaa jirtan Oromoo nama 27 hidhaa keessa jira arrallee hidhaa keessa jira wanni takka wanni Oromoo siqan jiruun gartee warri dhaabbataan nama gubu isinii warri nama rashanu isini warri gartee tarsiimoon qabne OPDOdha warri gartee corruptionan hatummaadhaan gartee magaalaa control godhee jiru isin kicha keessan guutuu irratti corruptionan number 1 in OPDO gartee warri dhiiga nama harkarraa qabu eenyu OPDOdha isin warri gartee biyya terrorize godhu jiru biyya gartee economy siidaatillee sabi kuchiisee warri jiruun isini arra jiru wanni gartee balbalteen angoo eegesan angoo dhuftanii angol sana akkatti qabata waan beek warri gartee barate sin keessan jirre warra gartee haawulti akkanumatti teessee kursi oobustee biraa deemtuutu wali qabamee bikka san jiraan sanne sila gartee warra lafarra haxaawanii kararraa kaasan
Garee warra gartee barnoota qabu warra dandeettii qabu mana keessatti ukkaamsanii taa'u jiran. Sila gartee warri gartee barnoota gartee hawaasa biyya sanii faayidaa qabaaf uummata sanii faayidaa qabaaf ukkaamamee mana taa'u jira. Gartee qumsirii gootanii kaan gartee kanneen mana irraa gadi hin baane gootanii kaan gartee darinnatiidhaan sosochaachisaniiti mana keessa jiran warra gartee meeshaa isiin maqaadhaaf itti fayyadamtan. Kawaata kan dubbachuu hin dandeenye beekumsa qabne dandeettii qabne paarlaamaa ettaniiti caffee dheettanii walii qabdanii fiddanii teessanii tanneen kursii uwwistee yaa'uu malee takka rakkoon hawaasaa rakkoon sabaa maaltu deemaa jira maaltu jira ijjiteenyaan harkaa ollaa maaliif gartee wanni kun maata haa jettee warra gaafachuu dandeenye jara kana walii qabamee caffee keessaas guutu. Jara kanaatu gartee paarlaamaa san keessallee walii qabamee turan jara maaraa dhageessa malee namni tokko illee sabaa takka illee kan dubbatu hin jiru cuftinuu kursii uwwistee deemti malee takka illee mee paarlaamaa san irra deebi'a dhaggeeffadhaati miidiyaa kana gubbaa warri jirtan duutii tun hanqamta akka deemaa jirti. Hanqamta akka namni rashanamaa jiran hanqamta akka Oromiyaan nagee dhabdee guyyaarraa ilmaan namaa du'aa jira gartee guyyaarraa gartee manii namaa gubachaa jira akkamiin jecha tokko gaafachuu dhaba. Nanjajina anta dubbatu miti deema paarlaamaa sallala paarlaamaa san gartee akkamitti mee miidiyaa kana gubbaarra ni agartan mana gubatanii namaa wajjin diroomi irratti darbamtuun maaliif barbaachisaa uummanni nagee maa du'a hawaasni kun bilaashii maa du'a jee nama tokko nama gaafachuu dadhabimu caffee san keessatti takkan gaafattu paarlaamaa san keessatti takkan gaafattu yoo laalte ammoo garuu maqaa Oromoo qabattee teessiin achi maaliif kaabinee isaaniiti. Kaabinee gartee isaan kursimaa uwwistu fidan malee takkaleen hawaasa tagaafattuuf hin jirtu angoo namni harkaa ubar hawaasa isaa nagee rakkina jiru furachaa gartee maaliif lubbuun namaa ajjeefamtee beenzillee naqamee maa gubata akkamiin maqaa keenyaan ta'a jaanii akkamiif hin gaafatin nama gartee waraanni keessan poolisiin Oromiyaadhaan nama gubee gartee fuudhee beenzillee naqee qoree irra kaayee gubusan akkamiin maan gaafatin. Isi warra gaafachuu dandeenye warra paarlaamaa itanii afaan bantanii teessaniin woboon gartee ijoollee ifinta qabamtee aannan obaasee isin jebar aannan obaasee miilarraa dhiqanii galuu feetaa deem galuu warra keessanitti taa'uu feetaa taa'ii kootti kunoo nagayaan obboleen keessa namni waas goru jiru taa'aa kunoo jiraadhaa jaanini meeqaan tabbar igatee nyaana puruufii garree bar woboon irrallee gaachanii keenya woboon irrallee gartee sappoortara miiliyoona 55 qaba ka isa jaalatu. Kaisa supporti godhu kaisa gargaaru kaisa bira dhaabbatu qaba woboon. Tanaaf gartee isin gonni garaan keessan gubateef akkamitti Oromoo divide rule goona akkamitti Oromoo tana gartee dafa caafna abadan Oromoon isin gartee jirti amma sadeen kanatti tirfi takkallee waan isin harkatan takkallee qabani eega du'aa eega jechaadha eega rashanuudha malee waan takka waan tirfi isin harkatan qabani tanaaf Oromoon gartee nama bikkan uboo qabna nama gartee lafa inuu qabna nama isa nafaquu qaba. Ammallee woboolaa fuulduratti Oromiyaa san akka jirutti Finfinnee san bichaa kan jirte malee sirte bikabira deemee nama sinjaanimee makiinaa fura dhugabbee deem filan deemaamee warrumaan kaabinee sanii fi cuftu keessanuu makiinaa fura dhaadhimaa filalame magaalaa meeqa harkaa qabdani sen takka illee harkaa qabdani bar magaalaa 300 wayi eegatti sirriitti himne paarlaamaa sanatti irrattu akka woboon jiru akkasii gartamoo kam kanaafuu woboon uummata Oromoo bal'aadha bika bu'e nuyi kanafaqu jiru kottaa nu gaafadhaa. Nuyi kan lal dafka kaya gurraacha kurii nafaqu nuyi uummata Oromoo bal'aa qaba warra bika bu'ee qaba woboon tarsiimoon isaanii lal tarsiimoon nama naamusaa waraanaa tanaamusaa ta uummata hawaasaa tanaamusaa ijoollee baratte ijoollee smaartaati ijoollee yuunivarsiitii keessaa baate ijoollee narsiidha doktora ijoollee baratte keessa jira warra keessanii doofaa bichaa ijoollee karaarra galtu ijoollee hammaalaa walii qabanii waraana seenteemti ijoolleen tun ijoollee barattee. Tarsimoo warraa beetu, tarsimoo waraanaa beetu, tarsimoo faamilii beetu, tarsimoo waliigalaa beetu, tarsimoo akkamiin namni kun akkamiin fuuldura waliin waliin deema sabaa lammoota hojii akkamiin deemanii warra tarsimoo beekuutu achi keessa jiru. Ijoollee yuunivarsiitii irraa baate dalagaa irraa tabaate isaanii keessa jiran heeraa fi seeraa fi waacuma beekan ijoolleen looyeroota keessa jiru waboo keessa. Akka keessanii seetanii tanakaa gartee karaarraa walii qabdanii ijoollee hammaalaa gurtu ijoollee naamusaan hin guddatin ijoollee tarsiimoon qabne walii qabdanii isin qawwee harka keessanii miskiinaan fitaa jirtan haadha hiyyeessaatiin fitaa jirtan akka seetanii woboon tarsiima qabdi woboon pilaana qabdi woboon ajandaan si dheeraa woboon gartee tarsiimoon siidaa bilchaata isinirra gartee itti ilaalamee polota kaartaa isinii hin qabne san gartee woboo namata meeqa qabdi qabattee ka deemtuun polota kaartaa san hin qabdan isinii.
gartee hakaan ajandaa kan Daani'el Kibret faadhaan ka deemtu moo sanfaan nu himta ka gartee malaafi malan qabne tarsiimoo kan qabne saniin deemta sanii bakka biyya laaqee hallayyaa keessatti gaafa barate eenyu gaafa gartee Daani'el Kibret gaafa gartee gorsaa godhattee barbiitii barallayyaa gakkuttee bara. Nama tarsiiwwan ba'e nama bilaan hin qabne nama gartee beernoota hin qabne doofaa gartee amantii kabajaa naamusa amantii san hin qabanne ka gartee lubbuu nama ajjechaadhaa fi gartee summiidhaan deemu gaafa inni gartee yaada ka gartee nama arbaayis na godhettee bira qabdeewu biyya kasaaraa keessa hojjiseen kanaafuu uummanni Oromoodhaa waboo qaba. Gaachana qabna waboo qabna ilmaan keenya gartee waboon gartee diqaalaan keessa hin jirtu. Cofti nu gartee ilmaan Oromoo laal 100% kate. Kanaafuu Oromoo namni Oromoo kate malee diqaalaan habbata kallee Oromoo bikamuutun. Diqaalaan si wali qabdanii teessaniin cofti isaaniitu sinitti meetii jedhamu durattu akka Oromoon taane cufa isaaniitu sinitti meetii jedha. Cofti nu diqaalaa wali qabamtee teessu. Diqaalaa sana cufa gartee jala deemee sinimaa uumuu danda'u. Anyway, so kanaafuu diqaalaan Oromoo bikamuutu. Oromoon ilmaan nu bikamuu qabna. Ilmaan ayyaa gartee jajjabee ilmaan keenya qabna. Ilmaan keenya bikanu bu'a. Beeka hayyuu meeqaantam qabna ka ilmaa Oromoodhaa gartee beeka hayyuu meeqaantam qabna sanii bikanuu bu'a tanneen diqaalaan opiidiyoo takkallee bikanuu buutun tanneen xilaata Oromooti Oromoon tana teessee osoo ilaaltee gartuu waan siizaachaa godhan haasawanii deengadda haasawaan san gartee Oromoo akkas irra gaddeebianii sifituu deeman beeka tarsiimoo isaanii divaayidii ruul gartee manuma tokko keessaa gartee akka warra walloo godhan. Mana tokko keessa tokko waboodha tokko gartee opiidiyoo godhataniiti obboleenu malameenii ajjechaa wal barbaadan san godhuu barbaadan ammoo Oromiyaa keessatti Oromoon tana naqqaatee gartee xilaata kan kee kaasii deemu akkana firraa eedee beekuu qabdaan. Xilaanni kan kee ammaan tana gartee si jeesuudhaaf si rashanuudhaaf Oromoo dhawamsiisuudhaaf lafateetirraa si dhawamsiisuu barbaadaniin sanii wanni deemaniif pilaanni isaanii amma isaan qaban san. Sirra gaddeebiyan galabaadha ka jaansan galtee galabaa lama daa isin ilmaan Oromoodha akka firratti rafneen xilaata sii taa'u biran taa'in gartee ilmi Oromoo taa'ee amma booda kaduu yoo jiraate dhugatti ati ilma Oromootii miti ilmi Oromoo taa'ee amma booda hidhamuuf yoo jiraate ati ilma Oromootii miti xilaanni amma guddaa sii deema akka hawaasaa xilaata guddaa lola guddaa sirra labsamee jiraan amma. Wanni haasa'u jiru san gartee isini fakkeessu jira gartee akka gartee dhagiyaa dhufu deema akka namni fakkaatu jaanii gowwaa yoo akkasii yaade malee amma Oromoo divaayidii ruul godhuu barbaadan. Oromoo gartee kaanis gartee addaan baasaniiti walirra bitanii wal nyaachisan isaan tana yidduu taa'imii harkatanii taa'anii gaappii harkatanii taa'anii yoo san teessee ka eeggatu taate akka hawaasaatti. Akka hawaasaatti hin baan ijoolleen tana amma booda qabamtee hidhamtee yoo jiraate ati faayidaan qabdu ifa jeesi deemi. Ati gartee hamma booda gartee rashanamtu yoo jiraatu taate ifa jeesaa ijoolleen dargaggeessee Oromoodha Oromoon barnoota irra hin jirtan beektan akka hawaasaatti gartee Oromoon barnoota irra hin jirtan waan manguddoon tahin dargaggeessee Oromoodha deemaa hin agabdanii nuu diyaasporaa isin duuba jira deemaa hidhadhaa. Wanni teessaniif hin jirtan amma booda gartee qabamtuusi Oromoon dargaggeessii Oromoodha sira sharan si ajjeesan gartee uumanii ibiddaan gartee gaazaa sira naqanii suguban malee wanni takka Oromoo wanni si argamaan jirtu yoo teessee ajjeesuu beete ana amma booda Oromoo boochu Oromoo gartee qabamtee ajjeesanii rasharanii ajjeesan jaanii dhagahuun barbaadun teesseen du'iin. Teesseen hidhamiin wanni hidhamtuuf hin jirtuun lubbuun tun takka baati malee ol hin baatu. Oromoo dargaggeessii Oromoodha deemu uummata kee bal'aaf duubaa qabdan nuus hin duuba jira deemaa hidhadhaa. Deemaa woboo bira dhaqaan woboon bikka cufanii jira deemaa woboo bira dhaqaan Oromoo yoo akka Tigiree kanatti gartee xiqqaa fi guddaa dulloota bichaa waan hin ta'in dargaggeessii Oromoo takka illee manan taa'in. Yoo kana dhageessan taate shargoo dhaabbiin dhageessan nama iyyuu dargaggeessii Oromoodha yoo dullootaati manguddoo gartee dadhabbii qabdu manguddoo gartee fayyaa hin qabne manguddoo sukkaara qabdu waan hin tahin dargaggeessii Oromoo amma booda qabamee hidhamee hojaan gartee sadii fiitee dargaggeessii Oromoodha magaalaa keessa teessuu gartee yoo ati qabamtee hayyamtaate ifiite yoo qabanii sana shanan taate gartee ifii firashansiiste qaraatii gaafa gartee bilisummaa gaafa baate dabilii qaraata namni san gartee warri ammaan tana gartee warri deemtanii gartee wobootti makamtanii wobooti jiraatan gartee gaafa san gaafa isin barachuu barbaadan nu investi isin godhee nu isin barsiisa waan isin barachuu barbaadanii sani deemii teesseen du'in Oromoon teesseen du'in lolaa sirra labsamee jira Oromoo. Yoo na dhageessan taate Oromoo teesseen du'in Oromoon ilmi dargaggeessa Oromoodhaa takka illee teesseen hidhamin
amma booda oromoon gartee wanni eeggatuun hin jirtu baqqaan jaati gartee naayikonnan jaaka tigirati gartee oromoon akkasitti gartee kaatee dhalan jenne dhiiran jenne deemaa hidhadhaa bilisa baasa wanni takkaillee wanni si yaaddan takkaillee hin jirtu hawaasa bal'aaf duubaa qabdan nama isin gargaaru qabdan nuu isin gargaara wanni suusa takkaillee qabdun oromoon gartee akka dhiira kaatee loltee palmattee gartee abbaa biyyummaa kan kee morteeffadhu yokkasin ta'in oromoon gartee amma booda hidhamtu amma booda duutu amma booda gartee lolli sirra labsamee amma booda teessee gartee oromoon duutu yoo jiraate si faayidaa hin qabne oromoo yoo san taate malee abbaddan gartee oromoon yoo akka Tigree kana dura dhaabbattanii gartee lolchi si firaa lolatan malee oromoo ganaa wanni si hafee hin jiruun lolaa sirra labsamee lolli dheengaddaasan gartee lolaa sirra labsamee jira. lolli sirra labsamee jira divide ruusi godhanii sirra walirra bitanii akka isi warra shantanii wal fixan godhuudha kuni gartee fakkeenyi gartee poolisiin oromiyaadha gaaza sirra neetee gaazaan si gubdee deebitee gartee fuutee ibidda sirra shiddu kuni fakkeenya gartee gayaadha si wanni ati eeggatu hin jirtu dargaggeessi oromoo magaalaa keessan deddeebiin ayyoo kana dhageessan taate oromoo duutu arkuun faqu oromoo gartee hidhamte jaa dhaga'uun fadhuun ka hidhame san qabanii gara fuudhaa daranuu haasijjeessanii siif jiraan deemii hidhadhu waan nyaatu lammataa keenya gubbaa agmataarra sin hin deemnaan barachuu barbaannaan gaafa san gartee nuu sin barsiisan gaafa isin gartee bilisoomtee barattaan nuu isin barsiisan gaafa sanitti tootanaafu deemii hidhadhu deemii nama ta'a abaddan oromoon du'uun qabduun amma lola guddaa sirra labsamee jiraan lolli isaa sirra labsan gartee oromoo tan akkamiin lafaraa xiqqeessina oromoo afaanii baafatee dhalinsa gartee kontirool godhuudhaa jeebar tana keessa beekte hodda moomina keessan kontirool godhuu barbaadan duutu gartee namni duutu teessan gartee bikkan harkattuun kanaafuu teessee du'u manaarra deemii dura dhaabbadhu loliiti gartee xilaata kan keekaasi gartee si fixuu dhufu hagartee lafatee weeraruu dhufu hagartee si jeesuu dhufu san gartee dura dhaabbadhu du'i rasaasa yoo dhabde fi garagalchi du'i malee abadan xilaata keetiif harkaan kanneen abbaa feeteefu oromoon xilaata guddaa qabda xilaanni kan kee kasi jeesuuf siif amma ta'ee jiru kasiif hamammoo jiru kan gartee yoo rasaasni si harkaa dhume oromoo fi garagalchi sanii ni fajjeesi malee abadan xilaata keetiif harka kanneniif xilaanni kan kee guddoon OPDOdha kasi jeesaa jiru isaaniif qubattoota oromiilik san gubbaa namas deebii uummata gartee warra asmaraadha. warra oromiyaa keessa gannaqanii gartee mataayiqaa oromiyaa qaban mataayiqaa afraar qaban gartee uummata keenya fixuudhaaf xilaata bikka biraarraa fidanii gartee uummata biyya biraarraa fidanii oromoo ficcisiisuu barbaadan amaarree akkasii fixuu barbaadu oromoo deebii uummanni affaar warri gartee wanta warri asmaraadha kadhuufis gartee si jeesuu barbaadu oromoon dargaggeessi oromoodha dhaabbatteen du'in abadan oromoon gartee dhaabbatteen du'in harka qullaan ga'in akka duritti arrani qabna woboo balloo qabna woboo ilmaan keenya gaachana keenya qabna gartee biyya keessa ni jiran ollaa keessa jiran deemaa dhaqaa hidhandaa deemaa dhaqaa dhaabbadhaa du'a akka dhiiraatti abadan oromoo duutu harkuun barbaadu oromoo hidhamtu harkuun barbaadu fakkeenya gaariis ni haa ta'u oromoo malee namta kalleen hidhaan jiruun alattis qabii biyyatti keessattis qabiin dargaggeessi oromoo karaarran deemin takkalleen karaarran deemin waan karaarra deemtuuf qabduun xilaata akka qabdu beeki gizee kana bira kutte kaan gartee akka sijjeessu deemu beekiin hootanaafuu dhaabbattee oromoon hin du'in yaanni qiyya kun keessi ni galu taate gartee cuftu keessa sheer walii godhaa dargaggeessa keenyaaf obboleeyyan keenya ilmaan oromootiif gartee dargaggeessa keenyaaf ergaaf geessaaf nama yuufu oromoon dhaabbattee hin du'in arra deebi'eetiin jaa maaliif lola guddaa sanarra labsamee jiraan ummanni warri asmaraadha mataayiqaa biraatiini oromiyaa keessa ijoollee oromoo rashanu jiran yuunifoormii oromiyaa uffataniiti oromoo wallaggaa keessatti warri rashanu jiru jala qubattoota oromoo mililikii fi uummata asmaraatiin oromoo rashanu jiran maal eeggatta kana booda wanni isin eeggatan maaltu jira kana booda wanni isin barbaadan maaltu jira akka isin oromoon hin horre ni barbaadan lakkoo isa xiqqeessu barbaadan shimallis maal isin jenne keenya muduratti oromoo yoo gaduma ciisan madaltii isin hin jeebar Sambali la koisa kan ke kan barbanes beeka tanafu hoddomaminen isini umani ballane ji ci bisa kati isini an gori simbale kan du freli beekan tanafu mal goran ummata kan gartu ummata romo kan ummata la koisa ni kan tikkaisani ti ummata khani wajol kitesani zalala bala bakati an gotu dufne wan barbadani malif namta kolle ati garte namta ko oromon kadufu an gon oromo ra dufti biyya san gartee kabulchu cuftin oromoo irraa dhufan garuu tamasaasaayi gartee uummata gartee negatiiv oromoodhaaf fidan
gartee negatif oromoo gama duubaatiin akkuma ammaa tana biyyi kun dhufe kun gartee akkasii gama duubaatiin negatif oromoof dariiti oromoo irra kaayanii maqaa oromootiin naggatan gizee bikka muraanni isaanii dhaqee gizee bikka gartee angoo fi barbaadan san gizee dhaqan maal godhan an oromoo bikka bu'uus hin jaa maaliif oromoo sulluma irra dhaabbatanii bikka barbaadan san dhaquudhaaf gartee saniif toltiif kanaafuu oromoon gartee yoo lakkoofsa keessa kanatti xammaleedha nam tokkollee bikka kana dhufuu danda'uun angoon dhuftu isinitti himee jira angoon dhuftu oromoo malee dhuftuun kanaafuu oromoo lakkoofsi xiqqeessuu barbaadanii kanaaf xilaanni keessanii eenyufeen amaarii afaan isinii banee isin eeggata ummanni asmaara akkana jiran biizinesa keessa akkana jiran amma maallaqa bilaak maarketii keessa warri finfinnee keessa kontirool godhu jiru warra gartee asmaraati sigale tigiree gamanaan dhiibaneeti asmaraa siisiyantee biizinesa kontirool godhu jirtiin kanaafuu oromoon dhaabbattee kana duubeeta barnoota irra hin jirtu biizinesa keessa hin jirtan oromoon gartee waan keessa jirtan waan takka illee keessa hin jirtanii oromoon biizinesa keessa hin jirtu barnoota keessa hin jirtu oromoon gartee waan takka ikoonoomii takka keessa illee hin jirtuun kanaafuu maal godhan isaan ati daaraa si godhaniiti jarri biraa gartee ol mul'achaa galu bahaa jiraan inni waan inni barbaadu nama gartee saba xixiqqaa aangootti fiduu barbaadan gartee oromoo gartee warri mataa haa qabu oromoo barnoota haa qabu dandeettii haa qabu gartee lolarra labsisiisee namaanis lolarra rabbaneeni gartee uummata oromoodha akka lammaa magarsaa nyaatetti nyaachisiisuu akka juwaar nyaate